Assalamualaikum. Akkam nagaa jirtu barattoota. Jireenyi badhaadha. Egaa sagantaa darbe keessatti waa'ee square fi square root baratuun keenya ni yaadatama. Sagantaa har'aatiin waa'ee cubootaa fi cube rootota kan waliin ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti inshallah waliin tura. Egaa seensa jedhaa isiin dubbisa gabaabduu wayitii lama tuqaa lama tokko kiyuubii lakkoofsa raashinaali jedha. Hojii garee lama tuqaa tokko kun hubannoo jajjabeessuudhaaf kan godhamudha. Yeroo keessanitti fudhattaniitiin ilaaluu ni dandeettu. An asirratti yoo hojjedhe sa'aatii isin jalaa kan qisaasisnee fi kallattiimaan gara barnootaatti seena jechuudha. Fakkeenya 12ffaa kanarraa haa kaanu. Fakkeenya lakkoofsa 12 lakkoofsota 0 1 8 64 343 yeroo hubattu hundi isaanii lakkoofsota yeroo lakkoofsi tokko ofii isaaniitiin si'a 3 baay'atuun kanneen argamanidha. Isaanis 0 qixa ta'a 0 baay'isuu 0 baay'isuu 0 qixa ta'a 0 kiubiidha. 0 ta'a jechuudha. 8 qixa ta'a 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 qixa ta'a 2 kiub 64 qixa ta'a 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4 qixa ta'a 4 kiubii 343 qixa ta'a 7 baay'isuu 7 baay'isuu 7 kiubii jechuudha. Egaa kiubii jechuun lakkoofsi tokko si'a 3 yoo mataa isaatiin baay'ate jechuudha. Hiikoo 2.4 hiikoo 2.4 lakkoofsa kenname kiyuubii taasisuu jechuun lakkoofsa kana si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Kana jechuun lakkoofsota raashinaalii lama xaa fi yaa kamiifuu yaan qixa ta'a xaa kiyuub yoo ta'e yaan kiyuubii xaatti jedhama. Mallattoon xaan miseensa qaa yoo ta'e qaa jechuun bakka bu'aa lakkoofsa raashinaaliiti yoo ta'e xaa kiyuub jechuun xaa kiyuub qixa ta'a xaa baay'isuu xaa ta'a yommuu dubbifamu xaa kiyuubii yookiin xaa paaworii 3 jedhamee dubbifama. Xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo taate isa kana yoo dubbifnu xaa paaworii 3 yookiin immoo xaa kiyuubii jennee dubbisna jedha. Fakkeenya 13 ilaaluu ni dandeenya. 4 kiyuubii jechuun 4 paaworii 3 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4 qixa ta'a 64. Kanaaf 64 kiyuubii 4ti jechuudha. 2.3 2.3 baay'isuu 2.3 baay'isuu 2.3 12.167 kanaaf 12.167 kiyuubii 2.3 jedha. Haaluma kanaan hunduu fakkeenya wal fakkaataadha jechuudha. Hiikoo lakkoofsi raashinaalii aan kiyuubii sirrii kan jedhamu yoo kiyuubii lakkoofsa raashinaalii baa ta'edha. Kunis a qixa ta'a baa kiyuubii ta'edha jedha. Fakkeenya irratti ifa ta'uu danda'a. Fakkeenya lakkoofsa 14 fakkeenya lakkoofsa 14 gaafii yookiin fakkeenya tokkoffaa negatiiva 1 negatiiva 8 negatiiva 27 jedhee itti fufee 1 8 27
tunis 27 ta'uu qabdi. Egaa kunniin lakkoofsa kiiyubii sirrii ta'anidha. Maal jechuudha? Tokko kiiyub jechuun negatiiva tokko mataa isaati. Negatiiva 8 jechuun negatiiva 2 kiiyubii jechuudha. Negatiiva 27 jechuun negatiiva 3 kiiyubii jechuudha. Kan lammaffaa ilaallu, lammaffaa maal jedha? Lakkoofsa 12 nu kaa'e kiiyubii sirrii miti ni jedhe. Kunniin kan dubbatti ilaalle kiiyubii sirriiti. Sababni isaa kunis inni negatiiva 27 kunis kiiyubii sirriiti. Maaliif lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee dhufu mataa isaatu jira jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii ka ta'e. Kan fakkeenya lammaffaa yoo ilaallu 12 lakkoofsa kiiyubii sirrii miti jedhe. Sababni isaa lakkoofsi raashinaalii xaa kan 12 ta'u hin jiru. Dhugoomsu waan hin jirreef. Fakkeenyaaf 8 kiiyubii sirriitii jenneen. Sababni isaa 2 baay'isuu 2 waan jiruuf. 2 paaworii 3 waan qabnuuf. 27 akkasuma. 12 garuu hin qabu. Lakkoofsa raashinaalii mataa isaatiin si'a 3 baay'atee dhufu waan hin jirreef lakkoofsa kiiyubii sirrii miti jenneen. Hubadhu jedha. Baa kiiyubii jechuun paaworii 3 baay'isuu paaworii 3 jechuudha. As jidduu baay'isuutu jira jechuudha. Yookiin ammoo paaworii 3 paaworii 3 yoo jenne baay'isuun akka jiru beekamaadha jidduu kan. Lakkoofsa 2 irra baa the whole paaworii 3 qixa ta'a paaworii 3 over paaworii 3. Kiiyubii sirrii barbaaduuf tooftaalee adda addaatti fayyadamuu ni dandeessa. Tooftaa lakkoofsa tokko, tooftaa tokkoffaa lakkoofsota kobxiitiin diddiriirsuun fayyadamuu. Kobxiitti diddiriirsuu. Kanneen armaan gadii kiiyubii sirrii ta'uu yookiin ta'uu dhabuu adda baasi. Tokkoffaa 216 qixa ta'a 2 paaworii 3 baay'isuu 3 paaworii 3 qixa ta'a 2 baay'isuu 3 paaworii 3 qixa ta'a 6 paaworii 3. Kanaafuu 216 kiiyubii sirriidha. 216 kiiyubii sirriidha. Gaafii lammaffaa 27 irra 64 haaluma sanii 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 irra 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4 qixa ta'a 3 irra 4 paaworii waliigalaa 3. Kanaafuu kunillee sirriidha. Hedduun isaa kiiyubii sirriidha. Jahaffaa haa ilaallu. Jahaffaa 500 kiiyubii yoo goonu baay'isuu 2 iskuweeriidha. Kuni kadhuu kana yoo iskuweerii goonedha. Kanaafuu 500 kiiyubii ta'uu hin danda'u. Kiiyubii sirrii miti. Yookiin ekspoonantii 2 lakkoofsa 3 waan hin ta'iniif 500. As biratti ekspoonantii 2 qabna, as biratti 3 ekspoonantii. Kanaafuu 500 kiiyubii sirrii ta'uu hin danda'u. Gilgaala 2.5 gaafii tokkoffaa kiiyubii lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadi jedha. Negatiiva 6
negatiiva jaha baay'isuu negatiiva jaha baay'isuu negatiiva jaha negatiiva 216 jaha kiubii jechuudha. Baa 12 jedha 12 kiubii jechuun 12 baay'isuu 12 baay'isuu 12 288 lama irra sadii akkuma jirutti kiubii goona qixa ta'a 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 irra sadii baay'isuu 3 baay'isuu 3 sadde irra 27 qixa ta'a 0.001 isa kana kiub goona 0.001 kiubii jechuudha. Isa kana isumaan baay'isuudha 0.001 baay'isuu 0.001 baay'isuu 0.001 yoo ta'a meeqa ta'a? Inni kun yeroo nurraa fixata ta'us haga tokko kallattii haa kennu 0.1 baay'isuu 0.001 tokko baay'isuu tokko baay'isuu 0 baay'isuu tokko 0 asuma jirra 0 asuma jirra 0 nagee irraa gadi fedhaan jechuudha. Asii tokko qabnaa tokko 0 tuqaan iddoo kam galti ka jedhu 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kan duraa kana ta'e isa kanallee deebinee 0 tuqaa 0.00001 baay'isuu 0 tuqaa 0.001 goona jechuudha. Egaa yoo baay'isnu meeqa ta'a? 0 tuqaa 0.000 tokko 2 3 4 5 6 7 0 tokko ta'a. Egaa lakkoofsi kun 0 tuqaa 0.0000000 tokko kiubii lakkoofsa 0 tuqaa 0.001 ta'a jechuudha. Gaafiin tokko kana fakkaatti. Gaafii lakkoofsa 2 lakkoofsota armaan gadii keessaa isaan kamtu kiubii sirriidha jedha. Gaafii lakkoofsa 2 A 343 sirriidha. Sababni isaa 7 kiubii jechuudha. Baa 1,024 koobxiitti yoo didiriirsinu 2,512 ammas 2,256 2,128 2,64 2,32 2,16 2,4 2,1 kanaafuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 paaworii 3 baay'isuu
sadii baay'isuu sadii baay'isuu akkas ta'e. Kanaafuu ekspoonantiin isaa waan waliin fakkaanneef gaafiin ba'aa 1024 kan jedhu sirrii miti jechuudha. Kiubii sirrii miti. Caa 496 lakkoofsota kobxiitti diriirsuun haa ilaallu. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama akkas ta'e. Egaa isa kana haa ilaallu wajjumaan. Sagaltamii jaha qixa ta'a. Egaa lama paaworii kudha lama jechuun addaan babbaafachuu ni dandeenya. Lama kiyuub baay'isuu lama kiyuub baay'isuu lama kiyuub baay'isuu lama kiyuub godhuu dandeenya. Egaa kun akka jiruun koomanidha yookiin wal fakkaataadha waan ta'eef lama baay'isuu lama baay'isuu lama baay'isuu lama the whole cube godhuu dandeenya. Seera kamiin? Seera reef baranne isaaniin abaa cube jechuun a cube baay'isuu baa cube jedhu saniin jechuudha. Kanaaf lama baay'isuu lama afur afur baay'isuu lama saddeet kudha jaha cube ta'a jechuudha. Kanaaf 496 qixa ta'a 16 cube ta'a. Kanaafuu cube sirriidha. Egaa gaafilee haala kanaan dalaguun ni danda'ama. Kun akka fakkeenyaatti isiniif kaa'ee jechuudhaani. Kan itti aanu tokko tokko lakkoofsota armaan gaditti kennamaniif lakkoofsi lakkaawwii xiqqaa ittiin baay'atanii cube sirrii kennan barbaade. Maal jechuudha? Lakkoofsota kobxiitti fayyadamuun cube lakkoofsota armaan gadii barbaade jedha. Gaafii lakkoofsa afuraffaa aan maal jedha? 33 sadiin kudha tokkoon tokko. Kanaafuu sadii baay'isuu kudha tokko. Kun kobxii sirrii miti. Baa 27 jedha. 27 sadiin sagal sadiin tokko. Maal ta'e? Sadii baay'isuu sadii qixa ta'a sadii cube 48 jira. 48 lamaan 24 lamaan 12 lamaan jaha lamaan sadiin tokko. Kanaafuu lama paaworii afur baay'isuu sadii paaworii tokko. Kunillee sirrii miti jechuudha. Jechuun lakkoofsa cube sirrii miti jechuu ni dandeenya.
Gaafii lakkoofsa shanaffaa. Shanaffaan maal jedha? Paatarnii ida'ama lakkoofsota armaan gadii lakkoofsota mangoo armaan gadii ilaali jedha. Tokko qixa ta'a, tokko kiyuub, sadii ida'uu shan qixa ta'a, saddeet qixa ta'a, lama kiyuub, torba ida'uu sagal ida'uu kudha tokko qixa ta'a, 27 qixa ta'a, sadii kiyuub. Kudha sadii ida'uu, kudha shan ida'uu, kudha torba ida'uu, kudha sagal qixa ta'a, 64 afur kiyuubii, 21 ida'uu, 23 ida'uu, 25 ida'uu, 27 ida'uu, 29 qixa ta'a, 5 kiyuubii. Ida'ama kudhanii kiyuubii argachuudhaaf, 10 kiyuubii argachuudhaaf lakkoofsa mangoo walitti aanan meeqa walitti ida'uu qabna jedha. 10 kiyuubii jechuun 10 baay'isuu 10 mee hojjedhaatii kooment irratti isin na beeksisaa. Gaafii tooftaa lammaffaa ilaalla jechuudha. Tooftaa lammaffaa. Gabatee kiyuubii fayyadamuun kiyuubii lakkoofsotaa barbaadu. Gabatee fayyadamuudhaan kiyuubii argisiisuu jedha. Fakkeenya 16. Gabatee kiyuubii fuulota dhuma kitaaba kanaa irratti argamanitti fayyadamii kiyuubii 1.95 barbaadi jedha. Formaata illee isumatu kaahee 1.95 kiyuubii jechuun 1.95 baay'isuu 1.95 baay'isuu 1.95 yoo tilmaaman siqfamu 7.414875 shallaga irra keessuti. Akkasumas gabatee kiyuubii irraa argamu akka hubattutti 1.95 qixa ta'a meeqa fidee 7.415 ni siqsee jechuudha. Gabatee keenya bira dhaqnee haa ilaallu. Egaa gabatee keenya bira deemnee ilaalla jechuudha. 1.95 kiyuub eessatti argamu ka jedhu ilaalla. 1.9 iddoo kanatti arganna jechuudha. 5 ammoo gara mirgaa adeemuudhaan iddoo kanarratti arganna. Egaa deebiin kitaabichi jedhu isa kana jechuudha. 7.415 kan kitaaba keenyaa fi kan asirra jirullee walitti gale jechuudha. Tooftaan sadaffaan maalidha? Tooftaa sadaffaa teekinooloojiitti fayyadamu. Tooftaan inni biroo kiyuubii ittiin barbaadu keessaa kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun ta'a. Kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun kiyuubii lakkoofsotaa barbaaduun tarkaanfilee armaan gaditti fayyadami jedha. Tarkaanfii lakkoofsa tokkoffaa lakkoofsa kiyuubii ta'u barreessi. Lakkoofsa kiyuubii ta'u barreessi. Duraan dursii lakkoofsa barreessi. Fakkeenyaaf lakkoofsichi ka amma hojjanne san ta'uu danda'a. 1.95 ni barreessita. Itti aansuudhaan mallattoo xaa paawariyaa kan jedhu tuqi jedha. Itti aansuudhaan sadaffaa irratti ammoo lakkoofsa 3 tuquun 3 tuqxa jechuudha. Isiin bakka yaasii buutii jechuudha. Tuquun lakkoofsi argamu kiyuubii lakkoofsichaati. Egaa 3 tuquudhaan sanbooda dhumarratti mallattoo walqixaa yoo ati tuqxu 7.415 ka jedhu siif dhufa jechuudha. Isuma kana kaalkuleetara keenya fayyadamnee haa ilaallu.
dura lakkoofsa barreessi jedha. Lakkoofsi kenna 1.9 jennu. Egaa mallattoo isii tana tuqi jedhee tuqnee jirra. Itti aansuun lakkoofsa 3 wal qixa taa'ee tuynu kunoo isa kana nuuf fide jechuudha. Egaa walumaa galatti sagantaan kenna kaarraa kana fakkaata. Hanga sagantaa biroo walitti deebinutti nagaa keessa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.